Isin wajjiniina ta'uu baga gammaddan baga nagaadhaan dabarree baga dabartan. Gooftaa Yesuus isa nu gargaareef galanni guddaan haa ta'u. Har'a kun beekamu sagantaa garaagaraa qabna. Kanaaf Waaqayyo isa nu gargaaree nu wajjiniin ta'e kanaaf galata guddaa finnee mataa keenya gaddifannee Waaqayyoon kadhannaa. Galateeffadhaa waan nuun jedhuuf sagalee Waaqayyoo galateeffadha Waaqayyo. Nagargaartee jedhaa dubbadhaa galata fidhaa gooftaa keessaniif. Yaraddachuu sagargaarsa nuu ta'e Waaqayyoon. Sayiricha nuu laate Waaqayyoon. Saayyaana nuu baay'ise Waaqayyo. Sabara nuu dabale Waaqayyo. Isa guyyaa nuu dabale Waaqayyo. Samurtoo du'aa nuu raajate Waaqayyo. Galateeffadha. Isa yeroo nuu dabale gargaarsi isaas kan nu wajjiniin ta'e. Ayyaana isa nuu baay'ise Waaqayyoon galateeffadha. Galateeffadhaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. ዘመን የሚጨምር እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰው ጉልበት ስላለ ዘመን በጉልበቱ ሊጨምር አይችልም። ጊዜ የጨመረልን ጌታ ስሙ ይባረክ። አመስግኑት። ጊዜ ስለተጨመረልን አመሰግናለሁ። ይሄ ጊዜ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ያላችሁ ጌታን አመስግኑት። ሃሌሉያ። Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rikichiriya bandena richabe, Kinko ganabas natipande. Hallelujah. Irranafe, Rabichiya pade nani chamne, Milki goga nama natimne, Mulata goja suf kanapne, Kane rabita shakti gile. Irranafe.
waaqayyo keenya si galateeffannaa galanni bara baraan siif haa ta'u. Irraan hambifte galanni siif haa ta'u. Iyya baay'ee ture, labsiin diinaa baay'ee ture. Si'in gargaaramne yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. Situ irraan hambisee galanni siif haa ta'u. Situ gara keenya goree galanni siif haa ta'u. Waaqayyo keenya galanni siif haa ta'u. Warri irraaftan ililleedhaan dhageechisaa galateeffannaa waaqayyo. Hallelujah. Abbootiin waaqayyoon galateeffadhaa. Haadhotiin waaqayyoon galateeffadhaa. Dargaggoonni daa'imoonni galateeffadhaa. Galateeffadhaa. Ilillee guddaa fidaa gooftaadhaaf. Hallelujah. በሰማይ በምድር ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ስለረዳን እናመሰግንሃለን። ክብር በሰማይ በምድር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ክብር ለአንተ ይሁን። የረዳን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የረዳን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የጨለማ ጉልበት ስለተመታ እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ቀሪ ጊዜው በጌታ በኢየሱስ ስም የተባረከ ይሁን። ይሄ ጊዜ በኢየሱስ ስም የተባረከ ይሁን። ክፉ የተመታ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። waaqayyo keenyaaf galanna ta'u. Gooftaa Yesuusiif galanna ta'u. Maaliif irraaftan? ብዙ ጋር ነበረ፣ ብዙ ተግዳሮት ነበረ፣ ብዙ ሞት ነበረ። ለምን እንደቀራችሁ አስባችኋል? ማሊፍ አካፍተን ያደኒቱ ማሊፍ አካፍተን ወበተኒቱ ሲኒገሌራ ፋርፈናማ ፋርፈኒ ከነ ኬሰ ወበተኒ እደና አንብፍቴ ሲፋርሰ ይትፉፌ ያደሳ ዋቀዮ ይሳይብስ ራአፉን ኬኛ ኡልፍነ ዋቀዮ ሂሙዳፊ ሜ ራአፉን ኮ ኡልፍነ ዋቀዮ ሂሙፊዳ ዱበዳ አንዳንዱ ሰው መናገር አይችልም መሰለኝ፣ አፉ አይንቀሳቀስም። መናገር የማትፈልጉ ባትመጡ የተሻለ ይሆናል። ሁላችሁም ተናገሩ። እራአፉን ኮ ፋርፈቹ ደፈኔዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የረዳን ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ሰላም ናችሁ? ሁላችሁ ሰላም ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ የቤተክርስቲያናችን አባል የሆናችሁ ሁሉ መቅረት አይችልም ብለን ተናግረን ነበረ። ታዛዥ አንዳንድ ሰዎች የሉ መሰለኝ። እንግዲህ ጥሪ ያለማክበር ጥሩም እንዳልሆነ ታውቃላችሁ።
ቤተክርስቲያን ስትጠራችሁ በቅድማ መገኘት አለባችሁ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ጥሪውን አክብሮ የማይገኙ ሰዎች ወደፊት ምን እንደሚሆን አብረን እንወስናለን። ሁላችን ቤት አለን፣ ሁላችን ዘመድ አለን፣ ሁላችን ጓደኞች አሉን። ዛሬ አብሮ መሆን በጣም የተሻለ ነው። ግን የተሻለ ህብረት ይሄ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የተሻለ ህብረት ይሄ የተሻለ ከፍ አለ እግዚአብሔር የሚገኝበት ህብረት፣ ቃል የምንሰማበት ህብረት። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ አዲስ ዓመት የለም። በእኔና በእናንተ ዘንድ ነው አዲስ ዓመት አለ። በእግዚአብሔር ዘንድ አዲስ ዓመት የሚባል ነገር ለእግዚአብሔር ዓመታት ሁሉ እንደሚቀያየሩ ስንት የደርሶ እንደሚቆሙ እግዚአብሔር መጀመሪያም ስለሚያውቅ ለእግዚአብሔር አዲስ ነገር የለም። እውነት አይደለም እንዴ? በእግዚአብሔር ዘንድ አዲስ ነገር አለ። ለእግዚአብሔር ሁሉም የተሰራ ነው። አዲሱ የሚሆን ለኔና ለእናንተ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ይሄ አዲስ ዓመት ነው፣ ይሄ አዲስ ቀን ነው ብሎ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዘንድ አሮጌ ቀን አዲስ ቀን የሚባል ነገር የለም። ከናፍ ጉያራ ከና ሰገሌ ዋቀዮ ከልወጅን ይንበሩ ኤፌሶን በቁናሽን ለኮሰ ኩደሽንራ ሰጅሮ ቀጅልፈሙ ጎዳኔ በሮታ ፉለከኝ ዱሬ ጅራን ከነቲ ሰገሌ ዋቀዮ ትጅራቻ ደርቦ ከደንዲ ዱዳምሳሰኒ ዳቡ በርባዳ ኦቶ ከደኑ ከዳውታ ከኛ ቱርሞታ ቱረን ከነ ኬሰቲ አምሌቶ ኮካፍኔ አንጋ ከሌስ ገልገላቲ ይቻላ የሮ ጨልጅቹ ፍደኔ ሁለ ዋቀዮ barbaadas waaqayyoon dhaggeeffata waan hojjechaa turres ilaalaa waan hojjechuuf jirrus immoo ilaalaa turre. Kanaaf waaqayyo ergaa akkas jedhu nu laatee jira. Ergichi akkasi baroota amma jalqabne kana baroota fuula keenya dura jiru kana keessatti seexanni tooftaa adda addaatiin barichatti gadi ba'eera. Kanaaf warroonni na dhaga'aniif warroonni dubbii koo fudhatan tooftaa seexanaa kanaan akka isaan hin nyaatamne saba kootti dubbii kana naa himaa jedhe Waaqayyo. Har'a isin isinitti gurra kan qabdan dhaggeeffadhaa. Agaas seexanni jiruu baay'ee hojjetachuudhaaf, namoota baay'ee karaarraa dabsuudhaaf, tajaajiltoota baay'ee dadhabsiisuudhaaf, gaa'ela baay'ee rukutuudhaaf, fayyaa namaa rukutuudhaaf, jireenya namni qabu hundumaa irratti harka isaa ol kaasuudhaaf barichatti gadi seenee jira. Kanaaf Waaqayyo akkas jedhe, dubbii koo kan dhaga'an naaf kan abboomaman akka yaada kootti kan deddeebi'aniif mo'icha nan laadha. Hin lolamu yoo ta'e iyyuu hin mo'amanii jedhe Waaqayyo. Ameen. Kanaaf warri gurra qabdan, warri sagalee Waaqayyootu natti mul'ataa jira. Sagalee Waaqayyoo tan dhaga'ettan yeroo fuula keessan dura jiru kanatti amantii keessan cimsachaa, Waaqayyoon sodaachaa, yaada Waaqayyootti akka jabaattan, akka nama Waaqayyoo tokkotti dhaamsan dabarsuu barbaada. Kanaaf seexanni baroota kamuu hojii dhiisee hin beeku. Garuu warra kan Waaqayyoo qaban immoo hin danda'u. Seexanni hojii dhiisee hin beeku. Warra Waaqayyoon dhaga'an kaleessa namoota ammeenyaan guutee bishaan badiisatiin akka namoonni dhuman gaafa godhe Sodom Gomoraa irratti gaafa ibiddi gadi tarca'ee fixe namoonni hafan turaniiru. Namoota akkamiitu hafe? Namoota Waaqayyoon dhaga'antu hafe. Namoonni fakkeessitoonni baay'een bishaan dhumaniiru, abiddaanis dhumaniiru. Ammas Waaqayyo Gooftaan karaa adda addaa addunyaa kanatti dubbataa jira. Addunyaan kun garuu gurra abaa waan jirtu fakkaata. Waan of malee Waaqayyoon dhaga'uu didde waan fakkaattuuf lollii fi miidhamni garaagaraa addunyaa kanatti baay'ataa akka jiru argaa jirtan. Sababii kanaaf Waaqayyo warra kan saataan dinqii guddaadhaan otoo mirga keetti namni badu, otoo bitaa keettiinis namni badu, sinuubatti si fuulduratti odoo namni badu jidduudhuma isaaniitti Waaqayyo warra kan isaa hin oolcha. Haleluuyaa. Waaqayyo warra kan isaa hin oolcha. Ameen jedha. Kanaaf warri kan Waaqayyo ta'an otuma lolli baay'ee hin jiru, otuma bubbee humni qabeessi dubbisuu irraa nan bifadha kan koodha Waaqayyo. Kanaaf yericha keessatti wantoota babbareedoo fakkaatan baay'eedhaan hojjeta. Ija siin barbaachisa, gurra siin barbaachisa, laphee dammaqaa siin barbaachisa, sammuu dammaqaa siin barbaachisa.
yericha keessatti nama hubataa nama dubbicha wajjin walitti hidhateetu mo'icha qaba. Kanaaf warri sagalee Waaqayyoo keessa hin jirre hodhuma tajaajilanii jalqabeera ji'a jaadura natti fakkaata. Waaqayyoo natti miidhimee ture mana kanatti warra dhageessan. Waaqayyo kanaan booddee akka ani fisin irra walii dabarree akkas akka godhe kana miti. Bara baay'ee irra darbeera Waaqayyo. Amma garuu ulfinaan deebi'uu waan barbaadeef Waaqayyo hojiitti dhufeera. Amma torbee darbee agalgaayin tokko dhuma tajaajilu madaraka irraa lafa dheedu. Uruma tajaajilaa yeroo kufee uumaa qabatti akkuma dhaabbatu wanta dhaabbate kufee du'e. Maaliif hidhata? Maaliif? Namoonni tokko immoo madaraka irra gaafa gaan dhaabbachuu hin danda'anii miidiyaatti akkuma argaa jirru hirkifamanii faarfatu. Tumsanii faarfatu. Maaliif? የጊዜው በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ጊዜ ስለሆነ እኛም አገልጋዮች ብዙ ደፍረናል፣ ይበቃናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ይመለሳል። እግዚአብሔር ሕዝብ ጆሮ ያላችሁ ስሙ። ብዙ ነገር አድርገን ኖረናል። ብዙ ነገር እየተናገርን በድፍረት የተሞላ ንግግር እያደረግን ተመላለሰናል፣ ዘምረናል፣ ትንቢት ተናግረናል፣ እንደመሰለን አድርገናል። ግን ከዚህ በኋላ እንደዛ እንደማይሆን እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ለዚህ እግዚአብሔር አነስተዋል። እግዚአብሔር እጁ ከፍ አድርጓል። የእግዚአብሔር እጅ ደግሞ ኃጢአተኞችን ይመታል፣ ክፎችን ይቀጣል። በማንም ሰው ከእግዚአብሔር ቁጣ ማምለጥ ንብረት ስላለኝ እውቀት ስላለኝ የሚል ሰው ሊኖር አይችልም። እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው። ስትናገሩ እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው በሉት። አይሰማም? እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው በሉት። እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ፣ ከሰዎች በላይ፣ እውቀት አለን ከምሉ በላይ፣ ሀብታሞች ነን ከምሉ በላይ እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ! እናፍ ሲጠንስ ገዲ በእጅራ ወቀዮስ በእጅራ ወርቀ ዋቀዮ ገሩ ሂኑ ማውሉ አሜን ወርቀ ዋቀዮ ሂኑ ማውሉ እዳ እናፍ ዱቢ ከነ ከነጌሰን ያደ ኬሰን ገረምት ዴቢሱ አቀጀሩ ሶዳችሶ ሚቲ ምር ፍለኖ ለኪ ከነጥ ቶለንታ ይወጣ ፍለኖ ቀብቱ ለኪ ከራ ዋቀዮ ናንጀ ደረንዴ ማይወጣንስ ምርጊ ከገሰ ዋቀዮ ኑንዶርክኔ ፍለጣ ነው እንጀዳ ሰገሌ ጋፈሎ ይልኩ ሰቢ ከናፍ ኩታ ከነራ ናንዱ ብሳ አቀጀዳ እጋ ከሚት ተከደዴ ብቻና ሀሌላ ይላለዳ ይሮ ገባብዱ ፍረዴተኒ እሲአቲ በላ እስንስ ሲንቱርሱ ጫላ ሮ ገባባ ፍረዴ እርጋ ቁም ነገራቶ ኮሲነትኔታን ሰገንታ ከየናን ዳባ ጊዜ በጥበብ መምራት የሚል እናገራለሁ። የሮ ሆጉማ ደኖገኑ የሮ ማሊ ኖገኑ ሆጉማ ደኖገኑ ዋቀዮ የሮኑ ደበለያ መጀዳ ዋቀዮ የሮና ደበለያ ራይዳ ማሊፍ የሮ ሲ ደበለ ዋቀሽ ከነ ቤኩቱ ኖረጀ የሮ ሆጉማዳን ሆገኑ ከናፍ ወር ፈረንጂ ሆጋ ኩደሸን ድደመ ዱራ ድደመን ዱራ ድደምሸን አከስ የሮን ወርቂ ዳይዳ ቱረን የሮን ማሊዳ ወርቂ ዳይዳ ቱረን አሞ ሁበታን ቱረ የሮን ወርቂ ዳይዳኒ ካኔቲ አመሞ ስከኒ የሮን ጅሬኛ አይዳ ታይም ኢዝ ላይፍ ኤዳ የሮን ጅሬኛ አይዳ ሰበቢ ከናፉ የሮን ወርቂ ሬንጫላ የሮን ዱጉመዩ ጅሬኝ የሮን ጅሬኛራ ኦጀተን ጅሬኝ ሲሞ የሮራ ኦጀተን ሰበቢ ከናፍ ማልቱ ጅራ የሮኬስ ጉዳቹቱ ጅራ ዱኡቱ ጅራ ወንቶተ ገጋሪ አርገቹ ጅራ ረክን
waan gaarii bira ga'uun waan gaarii dhabuunis sababii kanaaf iyyuu yeroon qabeenya waaqayyoo tollogin dargaggeessa warra gamanaa otoo hin jedhin nama hundumaaf walqixa kenne. Sababii kanaaf waaqayyo anaaf isiniif qabeenyi inni laate walqixxe. Namoonni yeroo isaanii ogummaadhaan hoogalan baay'een isaanii bu'a qabeeyyii ta'aniiru. Ulfina waaqayyootiifis ta'aniiru. Namootaafis ta'aniiru. Waldaa kiristaanatiif ta'aniiru. Wangeela lallabaniiru. Warroonni yeroo isaanii ogummaadhaan hin hooganne immoo nama baay'ee miidhaniiru. Hojii salphina baay'ee hojjetaniiru. Waan nama salphisu baay'ee hojjetaniiru. Maqaa namaa balleessaniiru. Hojii gadhee irratti bobba'aniiru namoonni baay'een. Sababii kanaaf iyyuu yeroon dabarraan takkaa deebuu hin danda'u. Dabarraan deebuu hin danda'u. Dabarraan deebuu hin danda'u. Kanaaf namoonni baay'een gaafattan yoo ta'e yeroo gaabbii qabu hin gaabbu. Namoonni baay'een gaabbii keessa jiraatu. Yeroo gaabban argitu wayyooto yeroo sana akka godheera ta'e odoo yeroo sana yaada koo odoo yeroo sana qabeenyaan argadhe sana otoo yeroo sanatti tooran fayyadameedhanii kan gaabbaa jiraatan namoonni baay'een jiru. Sababii kanaaf iyyuu yeroo ogummaadhaan hin hoogantu taanaan si gata. Yeroo ogummaadhaan hin hoogantu taanaan si bira darba. Yeroo ogummaadhaan hin hoogantu taanaan jireenya kee dhiisee deema. Sababii kanaaf maal gochuu danda'u sirra jira. Yeroo waaqayyo sii laate kanaa maal hojjechuu akka qabdu maal hojjechuu akka hin qabne akka itti yaaddu si yaadachiisuu barbaada. Si jalaa dabarraan hin deebi'u. Horii mana baankiitii bidireeffachuu hin dandeessu. Abbaa kee irraa dhaaluu hin dandeessu. Mootummaa irraa bidireeffachuu hin dandeessu. Yeroon garuu mootummaan bidireessuu hin danda'u. Sababii kanaaf yeroo waaqayyo nuu laate ogummaadhaan itti fayyadamuun ogummaadhaan geggeessuun baay'ee akka nu barbaachisu kutaan kun nutti hima. Maal jedha? Egaa akkamitti akka deddeebitan maal godhaa? Haleelaa ilaalladhaa. Yeroo amma waaqayyo nuu dabale kana maalitti goonaa? Yeroo waaqayyo nuu laate kana maal hojjechuudhaaf yaadda? Yeroo waaqayyo nuu laate kana akkamitti itti fayyadamuudhaaf qophoofne? Yeroo waaqayyo sii laate kana akkamittiin itti jiraachuudhaaf murtee qabdaati? Yeroo ogummaadhaan hin hoogantu taanaan miidhamaa sii maqaa kee. Sababii kanaaf barri dargaggummaa hin darbu. Barri jiddu galeessaas hin darbu. Barri jaarsummaa immoo hin dhufa. Isa bira darbee barri gadamoojjummaa immoo hin dhufu. Namni waggaa 73 achi dabarraan gadamoojjiidha. Akka seera Oromootti gadamoojjii. Kanaaf innis hin darba. Sababii kanaaf iyyuu bara amma qabdu kana maal gochuu danda'u sirra jira. Akkamittiin geggeessuu akka qabdu itti yaaduun sirra jira. Sirra jira. Amma horiin argachaa jirtu. Amma fayyaa qabdu. Amma humni kee guutuu ta'a. Amma sababii kanaaf yeroo waaqayyo sii laate kana akkamitti itti fayyadamuun akka sirra jiru si yaadachiisuu barbaade. Akka warra eegumsootaatti ogeessa biratti yeroo lafatti badu hin jiru. Ogeessa biratti yeroon salphisuudhaan oolu yeroon nama ajjeesuu hin jiru. Yeroo isaa kenname hojii ogummaa isaa hojjechuudhaan namootaaf bu'aa buusuudhaan itti fayyadama. Sababii kanaaf iyyuu yeroon ogummaa barbaada. Waaqayyo guyyaa nuu dabaleera. Guyyaa kana ogummaadhaan bulchuutu nurra jira. በጥበብ ጊዜ ካልመራ ነው። በጥበብ ጊዜውን የማናስተዳድር ከሆነ የሚመጣብን መከራ እኛ ራሳችን እንቸገርበታል። ኑመቱን ትረከተ ረኮ yeroo bulchuu dadhabuudhaan nutti dhufu numatutti miidhama. Sababii kanaaf yeroo waaqayyo sii laate yeroo waaqayyo sii kennu bara waaqayyo sii dabale kana jal'inaaf hin godhin maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Minama siguraatini yeroo keetti fayyadamii jedhini. Qabeenya sii kenneera waaqayyooni. Innis immoo yeroodha jedhini. Kanaaf qabeenya argatte kana jedhaani. Ogummaadhaan itti fayyadamii. Dabarraan hin deebi'u jedhaani. Haleluuyaa. Yeroo kana waan hojjechuu qabnu irratti haa xiyyeeffadhu. Yaada keenya, qalbii keenya, hafuura keenya, keessa keenya yeroo waaqayyo nuu laate kana ogummaadhaan bulchuudhaaf xiyyeeffachuutu nurra jira. Xiyyeeffachuutu nurra jira. Kanan godhu taanaan miidhaa keenyatu caalaa deema waan ta'eef. Kanaaf yaa obboleessa koo akkamitti bara kana bara amma waaqayyo sii laate kana bara amma waaqayyo sii laate kana akkamittiin bulchuudhaaf
akka sirra jiru haleelii ilaalan jalqabneerra. Kanaaf yeroo kana maalan godha akkamitti fayyada maalan hojjechuudhaaf karoorfadhe kan jedhu ogummaa akka nu barbaachisu akka hin daganne si yaadachiisuu barbaada. Namoonni baay'een jireenya gaaffii jiraatu. Sooressa addunyaa kanaatiif yeroo tokko gaaffii gaafatama akkas jedhanii gaazexeessituun tokko dhaqxee gaaffii isa gaafattu akkamittiin nama guddaa taate akkamittiin nama guddaa taate akkamittiin sooressa addunyaa kanaa taate jedhanii gaafatan. Tumaan akkasitti jedhe cheekii qabaa cheekii itti kennee amma dandeessu xaafi lakki ani birrii kee barbaadetanii miti akkanatti himtuun barbaade irraa fudhatee akkamittiin akka sooressa taatan natti maannaan hooduu ammas xaafii jedhe ani horii keessan barbaadee miti ittiin jedhe. Sabni sana sooressicha akka jedhe anaan sooressa ta'ee carraadhaa kennamee yeroodhaa kennametti fayyadame. Biyyi lafaa carraa lama namaan laatu ani garuu carraa lama siilaadhe odoo birri amma dandeessu xaafatteetta ta'eeti atamma gaazexeessitu sooretti addunyaa kanaa hidhamta turte. Kanaaf ananani bu'aa argadhe kananani jijjiirama fide yeroo kottan fayyadame yeroo tokko nama laatamaa tabarraan hin deemu. Baay'een keessan amma yeroo itti namoota jajjaboo ta'uudhaan qabdan of jala dabarsitanii isaan booddee inni dabarraan kaarmii guurta malee ammaaruu dandeessu. Yeroo haamuu dandeessu namtu taanaan yeroo faca'uu dandeessu facaaftu taanaan warra yerootti fayyadamne tokkotu ture. Akkas jedhu gaafa midhaan haamanii midhaan tabaalaa geessanii haaman iddoo kan buburreessanii jecha gaafa buburreessanii haamantoo dhimmanii walitti qabne midhaan isaan booddee gaafa akka godhanii ishee hammatanii fixan. Ishiin qoree bukkeetti dhiifne jirtii laata gara maasii keenyaa dhiifne ilaallaa'edha. Ishii isa funaannachuu qabu funaannateera achis hin jiru. Maal si jechuun barbaada? Yeroo Waaqayyo si laate kana yeroo Waaqayyo si kenne kana horii Waaqayyo si kenne kana yeroo isaa keessatti walitti qabdee waan hojjechuu qabdu sana bu'aa irra ooluun irra jiru sana irra hin oolchitu taanaan boru deemtee argitu. Namoota jajjaboo birriitti horrisaa turan har'a baakistii jaamboo baakistii taaksii kan jedhan namoota baay'ee gurguddatu yeroo keetti Waaqayyo akka fayyadamtu sammuu siif haa baru. Ameen. Merga keessa mataa keessa irra kaa'adhaa nan kadhadhaa Waaqayyo. Yaa isa hundumaa dandeessu yaa isa aboo qabdu yaa isa sammuu namaa banuun aangoo kee ka'e sammuun saba guyyaa kanaa asitti argamee haa banamu. Maqaa gooftaa Yesuusin yeroo isaan ilaatte kanatti akka fayyadamaniif akka bulfataniif akka waan hojjechuu qaban hojjetaniif maqaa Yesuusin sammuu isaanii haa banamuuf. Maqaa Yesuusin sammuu isaanii haa banamuuf. Nama yeroo isaa gubate nama yeroo isaatti seeranii fayyadamne gidduu kana hin jiraatin maqaa Yesuusin. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo gaafa si jaalatu maal godha? Sammuu kee bana maal gochuudhaaf yeroo kana akka hojjettuuf. Amma beektaa amma hundumtuu as keessaa nama 3-4 caalanii nama sanayyuun ta'an 4 ta'anii dhibee isaanii 50 keessaa hin jiru namoota muraasatu nu keessa jira. Hundi keenya garaanarra jirra jecha. Sabiisa kanaaf amma qorroo ofirraa dhoowwita. Yeroo dhaqni kee qorra hin dandeenye jira moo jiru? Dhufamoon dhufu. Maal jedha warri keenya gaafa mammaakanii dirribni dhoowwu dirramanii. Indi libsii lama uffatanii sitti qorra. Ibiddi mana ho'aa keessa ciisanii sitti qorra. Yeroodha. Kana maal gochuutu nurra jira? Amma yeroo qabda. Amma hojjetaa jirta. Waan amma hojjettu kana bu'aadhaaf hin gootu taanaan boru galgalli kee qorra keessa haala taa'uudha. Dabirdi ውጭ መሆን ይመጣብሃል። በጊዜ እንድንጠቀም እግዚአብሔር ይርዳል። ሃሌሉያ። መቃ ጎፍታ መቃ ኢየሱስ yeroo kee humna akka bulchitu Waaqayyo abidda abiddaatti dammaqa sitti abidu ameen jedha. Kanaaf yeroo kana
rikkaasha gooteen ilaalin nuun yeroo sagantaa kana jalqabnu akkanan turre har'a akkana jedha bara dhufuun caalaa deemna yoo waan amma hojjennu ogummaadhaan itti deemne kanaaf namoonni baay'een keessan opportunity baay'ee argattanii turtan garuu of jala baaftan waan hojjechuu qabdan rikkaasha gootanii iddoo olu isin hin qabne ooltanii waan dubbachuu isin hin qabne dubbatanii waan iddoo deemuu isin hin qabne deemtanii jireenyi keessan waa kan dhabe jirtan kanaaf waan isinitti mana yaadadhaa yeroon keessan inni darbeera xumuramaadha amma kana booddee guyyaa irraa kanaan booddee yeroon keenya yeroo hojii nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin kanaaf yeroo amma humna qabdu Waaqayyoon tajaajiluu kan hin dandeenye qulqullummaatti jiraachuu kan hin dandeenye yeroo dubbi kee gadi jedhe bu'aan ati hin sababii kanaaf yeroon kun yerootti Waaqayyoon tajaajilu yeroon kun yerootti waan ija qabu hojjennu yeroon kun yeroo rikkaashaa ta'uu hin danda'u sababii kanaaf yeroo isinii kenname maal godhaa akka turtan mee yaadadhaa rakkoon kaleessaa amma akkasiin jalqaba mudannoo kaleessaa barumsaa waa'ee mudannoo kaleessaa barumsaa akka ta'u yeroo darbe torbee sadii walitti fufsiisan baradhee turre sabni keenya yeroo akkasumaan godhaa akka jiru waan baay'ee turraa mul'ata yeroo waan baay'ee turraa mul'ata saba keenya irraa keessumaa saba keenya waan baay'ee mul'ata firakoo waan ol kaatanii fuudhuu akka jedhan yeroo keessa wanta ol kaawwamu qabu baay'eetu jira waan hojjechuu qabdu hojjedhu yeroo kana hin gubiin yeroo kana hin balleessin qabeenya sii laachaa jira Waaqayyo qabeenya sii dabalaa jira Waaqayyo bara sii dabalaa jira Waaqayyo guyyoota sii dabalaa jira Waaqayyo guyyoota Waaqayyo sii dabalaa jiru kana hubannaadhaan hooganuun itti fayyadamuun sirra jira bara humna qabdu waan ol kaa'uu dandeessu ol keessu taanaan bara humna dhabdeessa keetii fuuta akka jedhu barcuma galgala irra taa'an ganama kaawwatu jedhanii yeroon dargaggoota barsiisuun itti namoonni baay'een jireenya kaan nama qaban kana ganamuma kaawwatan namni siin kennu suma mataa kee kaawwate sumatu kaawwate waan ofii kaawwate dhattee irra teessa sabii kanaaf iyyuu yeroo keessatti adeemsi keenya baay'ee murteessaa ta'uu jira badiitti yeroo keenya dabarsiisu taanaan bu'aan badii irraa argamu kan keenya ta'a galgalatti sabii kanaaf yeroo Waaqayyo isin ilaalchaa jiru kana yeroo Waaqayyo isin kenne kana ogummaadhaan maal godhaa bulchaa ogummaa barbaada yeroo ogummaan itti fayyadamuu barbaada yeroo ogummaadhaan eeguu barbaada yeroo sabii kanaaf humna kee iddoo taaletti fixxee humna kee iddoo taaletti bittinneessitee qabeenya kee iddoo taaletti bittinneessitee galgala wanta digootu hin jiru kanaaf ያበር ጊዜ የሰጠን ነው ያገኘነው ጊዜ በጥበብ የመምራት ግዴታ አለብን አሁን ጉልበት አለን ይህ ጊዜ ነው ስለዚህ ያለን ጉልበት በትክክለኛ ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ አለብን የሮዋ ቀዮኑ ላተጋል ሁምና ዋቀዮኑ ላተጋል ዋኖች የተሙቀሙ ዋንበሩኑ ፈየዱ ዋና ለወጠ ፈየዱ ዋና ሞጠ ፈየዱ ኦጀቹ ትሉ ረጅራ ሁምና ዋቀዮ ሳኒ ከንደ በዲሳፍ ከንጎረንጁ horii Waaqayyo isaanii kenne badii isaaf kan godhan jiru beekumsa Waaqayyo isaanii kenne badii isaaf kan godhan jiru garuu itti gaafatamuun hin oolu yeroon kun yeroo hojii nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin barri amma jalqabne kun guyyoonni amma jalqabne kun maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin guyyaan tokko sa'aatii muraasni iddoo gadeetta qabu jalaan banne yeroo hojii nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin guyyaa hojii siif haa ta'u maqaa Yesuusiin Amen. Kanaaf jarana biyyi lafa ariifataa jira yeroo keenya kanatti waan hojjechuu qabnu haa hojjennu karaa irra deemuu qabnu addaa baafannu haleelaa laalladhaa karaa irra jirtan haleelaa laalladhaa waan dhagaa fi waan dubbataa jirtan adda baafadhaa garamitti akka deemaa jirtan adda baafadhaa yeroon dhufu maal akka ta'u hin beektani qophaa'a seexanni tooftaa baay'ee fudhatee gadi ba'ee jira ogummaa argadhaa sagalee Waaqayyoo baradhaa guutama dubbii Waaqayyoo argadhaa dargaggoonni sagalee Waaqayyootiin of ijaara xiyyeeffannaa ergamaa dukkanaa dargaggoota yeroo baay'ee dargaggeessa tokko qabateenna waan hojjetu beeka dargaggeessu tokko qabateenna waan hojjetu beeka
kanaaf seeqanna kashinanne dukkanna kashinanne gudicha kashinanne digimticha kashinanne afurri bara si'anaa namoota goyoomsaa jiru kashinanne yeroo kana adda baasi yeroo kana hubadhu namoota baay'ee lakki yeroon kuni yerooti akkas gootu miti ittiin jennee didanii utaalanii wayitti seenanii caccabanii bullaan namoota baay'ee jiru. Edda bullaanii boo'u hin boo'in hin bareedu sirraan boo'in. Dura maadidde ande kallafe allafe yeroon dhabateeru deemu yeroon dabarraan darbee yeroo argatetti waan hojjechuu dandeessu hojjedha. Yeroo kanatti waan dubbachuu barbaadu iddoo dhaabbachuu barbaadu daddafiichi dhaabadha. Kan sirra hooyya'u yeroo dhufetu itti duubatti. Kanaaf yeroo keetti fayyadami. Waaqayyo nu haa gargaaru abiyyeedha. Kanaaf yeroon nu itti fayyadamnu taanaani warri yerootti fayyadaman nu itti fayyadamu. Warri yerootti fayyadaman nu itti fayyadamu. Yeroo sii kenname ogummaadhaan hin bulchitu taanaan ati atumti kun jechaadha inni na laalaa jiru. Inni na laalaa jiru kun atumti jechaadha. Yeroo keetti fayyadamtu taanaan jecha warra yerootti fayyadamtu rimootii keessaan harkatti gala. Mirga dubbatachuu qabdu asaachuu dandeessu namni si dhaga'u jiru yeroo sirra darbu. Yeroon kee humna kee hojii waan deemu horii argachuu dandeessu yoo argatte toora kaawwachuu. Humna kee waan hojjechuu barbaadu hojjechuu. Humna kee iddoo barbaadetti hittee doktora biyyatoo yeroo dubbatan akkas jedhan. የነከለ ጊዜ ያለፈ ጊዜ እኛ ስለዚህ መስራት የሚገባን እንሰራ ማድረግ የሚገባን እናደርጋለን መናገር የሚገባ ነገር እንናገራለን እንዴት መብራት እንዳለብን እኛ ነው እንጂ የእናንተ ጊዜ አለፈ ብሎ ሲናገር ሰምቼ ጊዜው በጣም ወሳኝ ጉዳና ማንጅሩ የሮንገሩ ጉዳና ማወድ አሁን ለምን የሮሳት ፈየደሙ ለማጃባ irrammoo darba namni kaleessa jabaa ture deebi'ee mootii noota yeroo dhuma dhaggasi. Kanaaf maal gochuu danda'u sirra jira yeroo sii kennametti otoo bu'aadhaaf hin godhin yeroon kee karaatti akka hin dhumne yaa obboleessa koo adaraa yeroo waaqayyo sii kennetti fayyadan. Waaqayyo gooftaan hubannaa fi ogummaa nuuf haa kennu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf ergaa kiyyaa sumarratti nani abaa yeroo dhufu fufuna. Kanaaf akkuma dura isinitti himne har'aa waggaa kana guyyaa 366 namoota nu wajjin hojii hojjechaa turan namoota nu wajjin sochii godhaa turaniif እውቅና የምንሰጥ ጊዜ ይሆናል። እውቅና የምንሰጥ ይሆናል። ይህ እውቅና ጥቅሙ ምንድን ነው ካላችሁ ነገ ለሰራችሁት ነገ ቁጭ ብላችሁ የሰራችሁት ስትገመግሙ የምትደሰቱበት ስለሆነ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ጊዜያችን እንዴት እንዳለፈ እናውቃለን። እግዚአብሔር ግን ረድቶን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ዛሬ ደርሰናል። አጣይ ዘመንም እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን ጊዜያችን በጥበብ መምራት አለብን። ስናገለግል ሰበ ወልዳ ከና ከሱማ ፐርሰንት ባይራ ማልቱ ሚዳ ጅራ የሮ ሳተከን ይፈየደም ከነሰ ወዳ ጅሩ ሰብቺ የሮ ገታይ ሰገለ ዋቀዩ ይበረቱ የሮ ትቢትሬ ቡገሩ ባየ ሬቤ ሙአመ ጅራቹ ቀቡ እንጅራ አመ ጅራቹ ቀቡ እንጅራ ጉራ ቀብዳንቲ ዱርሳ ሰገለ ዋቀዩ ትከኒፍ አሜን ዱርሳ ይዩ ከኒፍ Dubbadha dursa maal godha? Ti dabala dubbadha. Dursa sagalee waaqayyootti kenna. Yeroo dubbii waaqayyootti barattan qabadha. Yeroo sagalee waaqayyootti barattan qabadha. Yeroo sagalee waaqayyootti itti jiraattan qabadha. Kanaaf ቃል የመማር ጊዜ በጣም ለሰዎች በጣም ያንሳል። ቃል ለመማር ጀምሩ። ሰብለ ሰገሌ waaqayዮ በረቱ ሰበየባል Sabni sagalee waaqayyoo baratu saba guddaa. Sabii isa kanaafuu
yeroo itti sagalee waaqayyoo barattan akka hubattanan isin yaadachiisuu barbaada. Yeroo sagalee waaqayyoo itti barattan yeroo baay'ee qabaadhaa. Kanaaf